Before the recent conflicts, Ethiopia experienced robust economic growth, something you all know very well, averaging between 8% and 10% annually, economic growth between 2010 and 2019. Akraga World Bank Hohan Bank Dunyati Malak Funded La Dunya Farraga Negati to Goodinity Nag Ethiopia Wagajandu percent data Kurani Telmama Sabab Warana Tin Mubar Kumla Maf Kurani Sagal Rayal Kabeke Mubar Kumla Maf to Demisade Dinag Den Ethiopia to percentalam to Kashanikat Mutra Tunisima Minka Abduhan Kadal Nwak America Waran Gudaya Demu Janaman Khesara Waran Ethiopia Kesa Kodama Turef Kodamu Jurkumbiyet Rangef Gajir Jabatatu Walnaminga Faji Tigray Lolit Abatina Gambo when Goma Mulatul Kabu one of Dinamaturat Gagam Warana Kanarabiyet Bayana Cheese of American Karat Abilikar Sahanenak US State Fan Ujja Jabtul Kap Jabis of that Rakko Tamal Lafanka waiting at Duntani Mariko Farm Furuk up to Jabata Ethiopia Ambassador United States of America Abrvim Masingatin Jadam. Growth rate has slowed from 8% in 2019 to an estimated 2.5% in 2023, last year. Conflict obviously has played a major role in this economic downturn. As how diplomat America kundal tut motum Ethiopia had the gartot setabil tigenak gambachim tilmamum bekum sokan ayuma guduna min barbaje sababi badadin gudin af kofwan dabartwar motum manam wan qala istirin na yuma flumat lamile khas qamak dinat lalwan tade filalu qofadun tan raaya midia wasa khadien kam motum man sadar kan af magalutat tijarsum bobbasun abbarbadana kabana Bar Khanaf Juar Muhammadak Fakena Kamnilalu Dende, the income finne deme dandak jajaba bibillit full namo takan choratif Khadira do for lalt Durgadebe, Namni Sabab Kala is Jireniatif Al Fatakis Targam, Hojjatot Bankitif Ogejim Fayata Galigit to Galis Takab Jedamun Erregam Tsunam Topia Nyatebulu is Khiramana Yukafalachuan and dating Fagat, Irene Magala Yukhan Kadir cases Drakana Yukakala Tajre Numat Badia Malto than the of Gafford the Chuyam Kides, Namoti Durgiga Fadeto, Rabokana Kadansan Robeto, Rahata to Timusabra Kunagena, Tif mit Amfat Afanil Kam Nunjer Kajer Barre from Jawar Mahamad Kunam Raps of Kekulul to Mediati Wanjan Javagat. According to the IMF chief, one of the challenges facing the world is on the debt front. That's why Ethiopia is also on the move to restructuring its debt. A meeting of the Creditors Committee was confirmed. يا دكتور محمد خنديقر ونتين تلبلت وكوبيس كباسي BBC خطربان كان مباراتوت يونيفرسيتي تدرس سديسو يتشون PhD سو مجرن رتيفا جيرين ركسا برسيسو يونيفرسيتي تو في PhD يوخان ديجري سديسو تافتمو بدنيا تودت أبدا بوف موزنيات يتشون تريات يونيفرسيتو بيتي سديتشون في فين جماف باير دار رنموت كرجلا دبسو خايم بريف فمت إيران بريتش برودكاستينج كوربوريشن كون راكوف قدادو جتوتي موتوما كيسوما مبرسيسوتي يونيفرسيتي دبرسو جران ديكات دقودت بفدتي وانسات الفقات ijoollee faadha manaa koo baadiyyaatti dhiiseen dhufe finfinneen fideessa jiraatu maal nyaatu ani doormi tokko keessa namoota kaan waliin ta'uun afur taanee jiran dulluma keessa akkasitti nan jiraadha jedhe yaadeen beeku kanaafuu birrii 1500 kaffala ijoollee sadiin qaba ji'aan birrii 700 ergaaf harka kiyyaratti kanaftu 1000 caaltu namni tokko akkamiin birrii 1000 qofaan ji'a ga'a ammoo yoo ijoolleen kiyya dhukkubsattee jedheen yaadaan bada nan jeeqama. Ijoolleen dur waliin baranne baankii keessa hojjetu. Kaan immoo dhaabbata miti mootummaa keessa hojjetu. Osoo hin arginu nan garuu sababii haala jireenyaa kootiin irraan baqadha. Fageenyatti yoon argu daandiin jijjiiradha. Yoo si afeeranaan jedhan afeeramuu barbaadus garuu natti dhaga'ama. Hiriyaan koo tokko dhaabbata miti mootummaa keessa hojjeta. Mindaa doolaara 2500 ta'uu argata. Jireenya isaatti nan naafa. Kaan yoo daandii irratti na argan maal isa dhukkubeetii akkasin of hin gatin. Badinsi gargaara naan jedhu. Waggootaaf digriif maastersi qabatanii yuunivarsiitii barsiisu. Digrii sadeessu jechuun PhD barachuu irratti argamu. Hedduun isaan immoo gara isaanii nyaatanii buluu hin dandeenye. Cireen daabboof shaayii laaqqanii shiroo qal'oo akka bishaanii kataate barsiisota yuunivarsiitii kun kiisii qofa don taane qaamaaf qalbiin uqqanne jechuun BBC'tti. Ka'umsi rakkoo biyyattii keessuma barnoota tokkoffaan xiyyeeffannoo dhabuu lammeessoon immoo waraan biyyatti bakka akka godhaba jirna mootii jedhan
jedhan heddummacha waan jiran fakkaata. Kan malee mootummaan Itoophiyaa waraan kaab biyyattii qofirra bayyanachuuf doolar biiliyoona 44 na barbaachis jechuun beeseen tun qarshii yoo jijjiiramtu tiriliyoona 2.5 caaluun biyyattiin akka waliigalaatti oomish biikeessa jechuun GDP oomishuuf qabdirraa harka 7.2 kasaaruun faangaree ekspertii qorattoota dhaabbilee sadii jechuun International Food Policy Research Institute, International Livestock Research Institute fi Ethiopia Policy State Farm mirkanaa'uu si armaan dur gabaasne ture. Hawaasni godina Shawaa Kaabaa wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggoota 6 darbaniif adeemsifamaa tureen gaaga'ama guddaa dhaqqabaa jiruuf iyyaa waaqa nurraa dhaabi jechuun sangaa camadanii farda lugaamanii waanjoo ijoollee irra kaahanii kadhatan. Sababum waraan kanaatiin duub dhaabbilee gargararra liqe dhowwatamuun daldal qaraxirra bilisa aagwaa fakkeessa guffamuun biyyatti kufaati diinagdee jajjabduuf saaxila jijjiramuun garee mormitootaatiin dhimatirra akka dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa gamisaatiin afaan tokkoon kisaaraa waraana kaab Itoophiyaan irraan dhaqqab qarshii tiriliyoona lakkaa'amtu jedhus Itoophiyaan qormaatileef dhiibba dila addunyaa hundan damatte guddin diinagdee bu'a qabeessaaf itti fufiis qabdi galmeessa jirti jechuun armaan dur karaa muummichi ministeer biyyattiitiin paarlamaa deema. ጫና ተቋቁሞ መሻገር ችሏል ሲባል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ2014 የበጀት ዓመት መጨረሻ ላይ 6.16 ትሪሊየን ደርሷል። ይህም ማለት በዶላር ሲሰላ 126.7 ቢሊየን ዶላር ደርሷል። Hammalee liliqeen biyyattii parsantaa 17 gad mucucaachuu qaala'insi jireenya kolaanaan irracha dhufuu galiin qarshii biiliyoon 460 jajjootan 11 jechuun wagga tokko gaditti argamu oomishi qamadii sadarkaa olaanaan dabaluuf carraan hojii lammiilee biyyattii lakkoofsaan miiliyoon 3.5 dhiyaataniif uumamuun faan irraddeebi'ee wagga kan mootummaan dhiyaatu guddinni biyyattii waliigalaan akka mootummaan biltsiginnaa jedhu parsantaa 8 dhiyaatu. jedhaan yoo akkas taate Ameerikaan eessa fidde guddinni Itoophiyaa kallamtu qashanii gad buuf hojjettooti mootummaa keessumammoo barsiisoti yuunivarsiitii maaliif waan nyaatanii dhugan dhabanii sadarkaa kana bo'uun sila gaaffii dirqama mootummaan deebuu qabdi taate. Falling prices for grain on the global market should help a country like Ethiopia feed its more than 120 million people.